maaliif beektaa namni hundinuu haga fedhe uummata amansiisu futuu dubbadhu jennee carraa kenninee fi Muhammad bin Aljaziiraa qaba. Haga fedhe ituma inni dubbate onneen namaa rabbiin akka jirti. Sii galee onneen namaa rabbiin akka jirti yoo rabbiin jechuudhaan uummata kana jechuudhaan lubbuun kanas takka ituma akka qabaatte illee Allah ni dafnu jechuudha. Wanti guddaan tokkoffaa rabbiin biraa hajirii argachuu. Lammaffaa seenoo obboleessa keetii saayiba keetii wajjin nyaatee dabarsite. Sii galee yeroo isin saayibummaa keessa wajjin waggaa meeqa waan meeqa waliin dabarsitu nuusiyoonii waliin hin turre. Lola keessan qofa dhageenya miidiyaa. Miidiyaa irratti immoo waan dhageenya kottaa maa inni rakkoon keenne ajandaa finne yookaan immoo akka Oromaatti yookaan obboleessi keenya jaarsi keenya obbo Abdii jedhetti majjaajaalii keessa gallee isin ajjaajaallee sirraayis dhageenye murtiin kan koo siif faayidaan qabu obboleessu murtiin kan koo siif sin kabachiisu ummanni miileenni duuniyaa kanarra jiru yoo jiraate yoon si murteessa akka qabda maammee ati dhuguma akka qabde yoo si murteessine summa wallaahi faayidaa sii qabu obboleessu waan siif faayidaa sii qabu tokkoffaa ati nama hayyuudha ሰውን የእውቀትን ደረጃ የጭንቅላትን ያስተሳሰብን ደረጃ አይታሰብ ሩል ለምበርቱ እኒ ለመፋ ሼቢዳ ነው ሙባረክ እንዱኩፈታ ነሞተ ከነ ወከለርፍኒ ወልደብደኒ ሳቲ ሰለቹዳ ማሊክ ሳቲ ሰና ትሩም ቡልቴ ለፌታ ተወርባደ ሲቢለታት ደንታቲ ሲፍ ማመት ወለደ አመ ሰበበ ታራ ረማጅታ ሉፍቱ ጅራ ያበለሱ ፈፈከሱ ረዲቡን በርባጭ ዮሮቢ ጀቴ هجري أرجعتي ربي في رسول الله نمي درسي أفوت جري هجري إساس مين داني إساس خبجني دنيا آخرة إساسي درس درني فلا والله ثم والله جتشكو ميتي ربي جتة يوافوت ميدا مي وانتم تستعفوا مي وانسرا أفلالا ربي سرعة الناس إنما دابا نقولكم قبل كده تشوف نمسدي أيه دابته كياني بديون سفالة تاتا نجلو الكانا بداتي ومتخنا إسرائيل نمسدي ولا منجالاتي يلا ماذا؟ يونا بدي كيرن شالا أنا بدي جرا جراتي دوغدا يورا ركوبيا إلهي ما نبي يا ماميكو تري إسين شالم بينوتا أباغيدي تري إسين شالم بينوتا إسين تسيرا بيخطأ والله لك سيرا برسيفتو بوريفو تسيرا كسريدي أقول لهم ما كيجا فكينيا كان توخنا أمتا في سكور هموتس أكماليتس فكينيا هتاونو بوريفو أتتين دبتن كيسو تلبنا كان نغرغار ربي إسنو نغرغارتو كيسو تلفنا إسكار ربي آفي جدا فكينيا دي ولي متوتون تين إسن آفي ولي جتاني وبولي سما أغر سيفتاني كيسو يوغلتيني برو ورمان قدوتو قال خيرو نما أنا أرارسو نما أرارسو جارسو ما تكتوك لنا نورا دابا جداتو مالي تغم ديمتي تكا خلي أغر سيمنا حقا أدرا كيسان آفي جدا دوساتي كيسان نمتوكو ميمي إسني كاجر أبان كيساني وابرا نغم بربان أبا كدي ميتي بني جديمي أبا كدي ميتي بنا فلس لم يقول دينا ما قلت أدري داتا جفت لغالي ميتي بنا إلالي مبارك أبدي جيتاچو أكما سنة كيا برزدانت مامي وان كان جچودا إساق زينو وان كان جچودا أكا جار سماتي نسون كان جچودا أكا درقام جچودا بيتاني يو وان كان يادا كان فالسي جري توفيكي سنكا وان كبو سير ربي أكنا مچابسي سير ربي بچوري ديت نيشوري ديت أكا ستنا فورا جاجرتو سير ربي سير أرومو سمو أكا جدا يوتي والله نمكم الله بابتو بنو داوة جاجرا إسانا مرتسانو isiniif garaa jira miti yoommoo akka ilmoo namaatti teenyee kan dubbannee waan kana irra keenyee namni irraa habaratu dhiifamni hin godhama isa kan jettanutti yoo ta'e jedhe seeraan teessaniiti waan kana nu gaafachuu kan qabdanu kaanii dhaabachuutti murteessitanii jettan akka waan nama tuffadhu wayi akka waan nama of guddisuu wayiitti isiniif garaa jira miti haqa koo kana naa argaa jedheen isinitti kennadhee jedhe jaarsa taatanii erga fuuldura keenya keessanii jarjartanii miira keessa galtanii kaatanii dhaabbachuu miti na of kolchaati akkasii miti wallahi yoon dogoggora jiraadhe koomanti jalatti natti haamurame seera ilmoo namaa yoo ta'e jedhe jechuudha isinii galee dirqama immoo yoo jettanii jettan isinii olii miti waan ta'eef isinin xiqqeessu
waan isin jettan nan fudhadhaa jedhee sila dubbadhe irra deebi'ee dubbachuu ta'a waan ta'eef jechuudha. Muufadhu gaa. Mee Mahammadi obbo Abbaa Giddii dubbadhaani. Mee naan isaa tokko jaarsoliin kanis. Abbaa Giddii miitii banadhaa. Mee ulfinni kan rabbiiti. Rabbiin ulfina isiniif haa kennu. Jara sanyii maatii uummata jaalala Abbaa Giddii. Kanis gabaabsi. Buttee fi galchita kabaja qabdi jechuun misroon haqa qabdi jechuudha. Sigalee yoo sallee gochuu baate obboleessa kooti jedhee wal barsiisee isa wajjin waa hedduu waliin mari'achaa turre even jimmaa deemtee eegtee niikaa nuuyita jennee. Namni immoo viidiyoo edit godhaa edit gochuu danda'a. Garuu gaafa waan afaa keetii bahee edit godhanii guddisanii fidu malee lafaa kaasanii akka qixxaa tolchanii fidan jechi bahee ni jira. Kanaa jennaan kan koo rakkoon qabu hangama kootiin aan qulqullu idduun jaalladhaan isa. Afii jechuu akkam jabaate re. Aan isa rabseera isa tuqeera isa darbeera. Maa isin hangama keenya fakkeenya nu ta'a boru waa isin irraa baranna wallaala isin dhaggeeffataa jira. Baraanuu baasaa jenneen afoona lillaa jedha kan rabbiiti haafin namaaf jecha miti. Rabbii obbo yaa jara keenya akka jedhee maanguddoon wanni jaarsaaf dullumaan dhabani naman gaabbisiisuu jedhama. Wallaala taanus harri baasuu dhiibnus utisuu walii taanus hangafa walii taanus wanni jaarsaaf dullumaan dhaban naman gaabbisiisu erga jedhame Oromootu jedhee kana. Isinii galee hin dubbannu jedhaan jiru. TikTok kanarratti maanguddummaan haafuu jedhaayyii dubbataa jira maanguddoon kaleessa walitti nu dubbataa ture. Fakkeenya kan nu taanu himannee waan garaa keenya keessa jiru baamnee dubbannee utuu hin taane haafii walii jennee keessaan dhannee dubbachuudhaan fakkeenya haa taanu. Haqa keessan hin dubbattu waan baafachuu barbaaddan hin baafattu maanguddoo barbaaddan nu dubbateettan bakka barbaaddani waan madhaa yoo nu wallaala taane. Wallaalli kun immoo ol kee dhaabatee isin kadhataa jira. Eeyyee isin kadhannee isin irraa dhabuu qabnu. Atakaaroo ana beekaa yoo ta'e malee wallaalli kun akka wallaalaatti waa isin gaafatee isin irraa dhabuu qabu. Akka beekaa tokkotti tole jettanii irraa fudhattanii kaatan dhugaa walitti himna qaalan. Isinii galee tole jettanii irraa fudhattanii akka wallaalaatti boriif immoo waa nu barsiifattu. Erga isin nu jaala beektan immoo nu furaa ka maal wayi maal salphiftan maal. Mubarak nagama sagaleen koo. Nagama Aljazeera. Ka'ee jaarsi waliif dhaabbachuun aadaa keenya keessatti guddanne hin beekna yoo dubbiin hammaattee jette garuu sadarkaa kanaanii miti dubbii sana adda baafatee dubbichi yoo walii galuu dhabameedha sii galee inni ammaa kun inni keessanii kun haaraa wayinati ta'ee jedhe ilaali dhiba manaa godhaate isin tuffachuudhaafi miti namnis koomantii jalatti ati naman kabajjuu naan jechaa jira isiniif galaa jira miti dhugumatti nama kabajaan jirreedhaafi namni ammoo haqa beeku dubbiin koo haqa qabaatte yeroo murteessuu danda'a. Kanaaf isa ammaa kana jechuudha hangama kooti wanti hin jechuu danda'u hin jiru sababni isaatis akkanaan waan jennetti kan isin dhaabbachaa jirtanu jechuudha waa tokko iyyuu dubbachuu hin danda'u waa tokko iyyuu murteessuu hin danda'u because nama tokkoo miti nama lamaa miti sadii afur taatanii yeroo dhaabbattanu aneen iyyuu caalee waan hin taaneef jechuudha waan isin murteessitan tolee jedhee hin jiraan jechaa jira irra deddeebi'ee jechuudha. Jaarsummaa isii kana siyaada keessa galfadhaa please dirqama fakkaachaa jira wallaahi. Rabbii jedhi afootu jedhi isin jedha baleessoo. Afii jedhi. Agara beekumsa keeti. Mubarak. Nu wallaala ta'uu mala. Mubarak. Wanti nuun jedhaartus kanuma. Nu hin beeknu ta'a. Siigalee Mahammad. Aljazeeraa koo. Ati immoo dubbii wallaaltee tun taane nu miskiina kana laali. Warra gaa maanguddummaa taa'ee hin beeknu. Dirqamaa miti maanguddoo taanee kanaan dura araarsinee yookiin immoo hadda eegaluun nu laali wallaala kana nutti laalinii dubbiin nu biratti badde isin biratti miti jedhaa jirra. Ana amma kalama tokkotti dubbiin nu biratti badde wallaahi wabillaahi dhaabachuu danda'an jiru. Jaalladhee miti
أنا تدا بدي ما تانو إيشين أبيولي جتان كوكا كنا كيسن جرمو أكو بوليسا تما بانك دي مجال ننجال دا بوليسا كودي أنتولي تدي بودا ديرا جامدي تولي يركنو جتة أبي كربيتي ربي جتة إيفا ما تون وني ربي جتة إيفا مي إيمان كيس إن شاء الله وهم جتة إن بيتات أفونا لله كوتا ما تبدي توي جنتي تني إلى الله أدرا كيسن أدرا سنكرن أبيت الجزيرة سلاني قال أبا كده ميرتي بنا مامي مبارك ربي جراتي أبدي جتاجو بليز ربي جراسي يصيرون توري ما بدولين كون كواجما والفاتا قطعاتي أفوتو جناتي قطع ميسين إسا كندم تكسرو اتق الله ما كربي نسين كبي جرتا نسين تكسرو الفاتا كواجما أدرا ربي جنة دعوة جرنا ربي كبران Keenya araara keessan barbaannee dhaabbannee araara keessan argannee kaanii teenya. Inni nu dhaabbanne koo araara keessan fudhannee kaanii taa'uu barbaanna bar. Kun immoo aadaa keenya. dubbiin dubbatamtu kan maali afootu erga jedhameen booda dubbiin dubbatamu hin jiru bar dhumate jechuudha bar Kanaafuu afootu afootu jennaan gatteenya bar. Sana booda dubbiin qabnu dubbii hafe koo keessaan dubbatan inni irra. Nu barbaannu afootu keessan barbaanna. Akka obboleessaa tokkootti nu jaarsa miti akka jaarsaatti nu ilaalinaa beet. Akka jaarsaatti nu ilaalinaa. abboo dhaggeeffatu Akka hiriyaa tokkotti dhaqnee keessaan waliin dubbanna jenneerra maamme wal kabajnaa si kabajnaa. Ayyee. Kanaafuu inni nu dhaabbataa jirru kuni teenyee koo dubbii dheeressinee waan tokko gochuun dadhabne. Isin afootu walii jennaan aadaa keenya kun jabaan akkamiitu iyyuu namni fuuldura dhaabbannaan afootu jedhamee fi jennaan ta'a aadaa keenya kun. Isaaqoo hayyee Isaaqoo Mubaarik abdii geetaachoo hundumti pirezidaanta maammee akkuma sana kiyyumaa obboleewwan keenya sirratti nu dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu. Kanaa oliyyuu jechuudha isinii galee wanti keenyaa waan arrabaa waa hunda godhamee wanti hundi dhumatee jira jechuudha. Stiil nan jira nama lubbuudhaan jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkuma kaleessaatti jira. Waan tokko intin irraa hir'ate hin jiru. Isiniif galaa jira miti. Jecha nama tokkooti miti miliyoonni tokko biliyoonni osoo waammattoon tapheedhaan irratti jedhe anaa miti ergamaa rabbiitu namni waa jedhaa oola miti. Kanaafuu an nama tokkoodha. Isinis ilma namaati anis ilma namaati. Kabaja keessan dhabee akka hin taane. Akka seera Oromootti dhugaa jirtu kana naaf hubadhaa jedhee jennaan erga tariitii dirqama dhiisiitii nu kabajiitii seera rabbiitiif jedhii afootu jedhe jettan miti. Ani rabbiif ergamaa isaatiif jedhee eenyuunu jechuudha nama natti balleessee jedhe hunda isaatu jechuudha afootu jedheen jira akka ilma namaa tokkotti akka ilma musliimaa tokkotti eessa immoo rabbiin haa murteessu jedheera galatooma kara wanti nan gamuutti jechuudha. Keessa fudhannee deemna ammatti. Abbaa Lankumsine. Angaafiin qabaa kan nu walitti qabaa jiru abbaa giddiitiif Muhammad Al-Jazeeraati. Qoy Mubaarik dhaabbadhu. Seeraan beekna jaarsummaas teenye irra yoo amma dhiisne jenne kan nu walitti araarsaa jirru abbaa giddiitiif Muhammad Al-Jazeeraati. Amma Muhammad Al-Jazeeraa nama hundaaf afootu jettee taa'ee afootu kan kee taqabballeera. Sababni isaa nusitti balleessineerra nu hundaa'uma afootu nu jedhisiin jedhaa turre. Afootu kan kee arganneerra. Akka obboleessaa akka hiriyaa tokkotti waan hafe wajjin dubbanna jenne. Abbaa giddiitiin isa walitti mufattanii jettan kana afootu nu jettee taa gaaffiin keenya. Yaa jaarsaa gurra lama dhageessumoo nama amma wanaanatti qofates natti immoo nama hojjiises hundaafuu rabbiif rasuulii daa'ee afootu lillaa jedheera. Abbaa giddii niitii nubanaa. Maal taate dubbatti jala deemita. Abbaa giddii niitii nubanaa. Rabbiif rasuulii daa'ee afootu jedha. Agaan jira. Nu guddisaa abbaa giddii. Abbaa giddii nu guddisaa. Kan guddisaa. Isinoo maal jettan? Erga isin jettanii eenyunu an gama kootiin jalqaban jedhan jalqaba gama kootiin an afuutu jedheera. Gama kootiin dhiiseera. Ammas nu jedha. Ammas afuutu jedheera. Makiinaa ofaara waan ta'eef hin guddisinaa. Keessa Maal fudhanisaa? taa amangutu. Malibo milina adodi ofinu. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
alhamdulillah rabbil alamin waan jechuudhaan sheexanni gubateef waan rabbiin gammadeef alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Amin. gaafa namni araaramu sheexanni hin gubata rabbiin hin gammadedha sheexanni hin gubate hadda jechuudhaan sheexanni gubate waan rabbiin gammadeef alhamdulillah rabbil alamin kanaafuu rabbiin obboleewwan keenya rabbiin walitti geessu nama rabbii jechuudhaan sababa jaraa wal'e waan duniyaa kana sababa adda rabbiif rasuuliidha jedhanii afootu jedhaniif rabbiin immoo rizqii hin yaadamne umrii hin yaadamne jireenya gaarii bultii gaarii rahmata isaa rabbii jarata dhangalaas obboleewwan keenya jechuudha waan argatanii amma hadda fayyaa argatanii hin beeku duniyaa argatanii hin beeku rizqii jechuudhaan rahmanni isaa aboo addiirraa ol isiniif habaatu samiirraa isiniif haroobu jechuudha sababa rabbiif jechuudha hadda jaarsummaa kana keessatti jechuudha namni amantii islaamaa illee hin qabne sabaaf sablammiin illee akkana afaan kana danda'us kan hin dandeenye hundinuu dhaga'aa jira isaatii sadaqtiidhaan sheexannis jechuudhaan abadan hin ta'u jedhaa turte wallaahi sheexana qaanfachiiftanii hadda rabbiin gammachiiftanii akka rabbiin gammachiiftan kan rabbiin duniyaas aakiras rabbiin isin amalkeessu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نمو النساء كان أكدك عرفتني أكدك داركيسن أرى رمجرا فيتن مرتكسن وكلم فينيس ربي جتشو سببتن كناف ربي إسنا ملكيس حاجة كيسن ربي إسنا إسني فباسو اللهم صل يا